Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota Zaaraa Intartiimentii baga gara viidiyoo lammaffaatiin isiniin ga'e isiniin jechuu barbaada. Dheengadda viidiyoo wayii hojjedhee ture. Viidiyoo sana irratti namootni baay'een gaafii na gaafattan jira. Gama gaafii keessaniitiif deebii isinii deebisutti osoo hin darbin dursa namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni jalqaba jala jirtan like gochuu hin dagatina. YouTubein kun kan keessanii guddifadhaa isiniin jechuu barbaada. Okay, dheengadda waa'ee rifeensaa isin barsiisee ture. Wanta ani isin barsiise sanarratti namoonni hedduun Zaara rifeensi keenya gara fuulduraatiin achi dhumataa isa saniif qoricha maali jettanii na gaafachuu turtanii. Yeroo baay'ee rifeensi dheeraan gara fuulduraatiin ni dhumata rifeensa nama hedduuti. Akkasiin buqqaas ni caccabas rifeensi kiyya akkas. Ijoollee hedduun akkas jedhanii na gaafachuu turan gama Facebookaatiin fa'a. Egaa wanta saniif mee furmaata waan tokko maaltu akka ta'u tokkoffaa namoonni huccuu waan fooxaa matatti waan marannuuf fooxaan sun rifeensa gara fuulduraatiin hin fixa. Lammaffaa immoo rifeensi dheeraan ufuma isaati rifeensi dheeraan gara fuulduraatiin yeroo dheeratu fa'a achi siqaa deema. Sababbiin isaa maal akka ta'e naa hin galu anaafis. Garuu wanta tokko furmaata goonee itti fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf mee namoota gaafii sana gaafattaniif wanta isaaf qoricha ta'u isinii hima. Shuqoo yookiin abishii habba soodaa jechuudha. Hin daaktanii eega daaktanii booda isaan lamaan kana walitti fuutanii hanguma ta'e hanga fedha keessanii osoo wanta tokko madaalama hin qabne hanguma qabdan fuutanii walitti daaksiftan. Eega daakame booda zayituunii hin fidattanii hanga fedha keessanii jechuudha. Wanta waa itti buuftan qopheeffatanii haayilaandii waanuma ta'e jechuudha. Zayituunii qopheeffatanii zayitii qobboo zayitii kokteelii hin qopheeffatanii zayitii kana sadiin qopheeffatanii hunduma isaanii irraayyuu kokteelii irraas zayitii qobboo irraas zayituunii irraa fuutanii hin buustanii haayilaandii keessatti ol kaawwattan jechuudha. Egaa ol keettanii fiddanii habba soodaa fi abishii yookiin shuqoo isa kana kan isa daakkattan san fuutanii itti buustanii waliin dhooftanii ol keessanii hamma guyyaa 3 yookiin 4 hamma guyyaa 5 haa ta'u. Eega ol keessanii booda maal gootanii fuutanii rifeensa keessaniitti ni dibdu. Hoggaa dibdan san seeraan masaajii gochuu isin barbaachisa sirriitti hamma isin seeraan rifeensa keessa seentutti jechuudha. Eega masaajii seeraan gootanii booda sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 4 yoo rifeensi keessan jajjabaataa ta'e hanga sa'aatii 4 namni rifeensi keessa uumamaan laafaa ta'e sa'aatii 2 ofirra keessanii eegasii ni dhiqtanii. Waa'ee biraa viidiyoo dheengaddaa irratti haala rifeensa ittiin dheeressitan isin barsiisee ture. Viidiyoo san seeraan laaltanii itti fayyadamnaan rifeensi keessan ni dheerata torbetti si'a 2 jechuudha. Inni kun kana amma ani isinitti hime rifeensa gara fuulduraatiin achi siqusni ni biqilchaa. Namoonni rifeensi keessan wanta ani isin hime saniin biqiluu dide kanaan immoo ni biqilaa jechuudha. Because rifeensi nama tokko uumama ka biqilutu jira kan nama tokko immoo ka hin biqilletu jira. Sababa kanaaf wantoota kana lamaaniinu har'a yoo kana fayyadamtan boru immoo kan fayyadamtan jechuudha. Isaan dheengadda viidiyoo irra deebitanii ilaaluu dandeessan YouTube keessatti. Kanaaf rifeensa keessan yeroo hedduu yeroo dhiqxan san namoonni rifeensa jajjabaataa uumamaan qabutu jira. Rifeensi Afrikaa baay'een isaan jajjabaata. Akka dhiqxan saniin istishwaarii hin godhina. Namni istishwaarii hin goggofattu. Rifeensa kee yoo carraa qabaattee dandeesse fooxaan qofaan goggosii ol kaayi. Waa'ee biraa rifeensi keessan akka fuulduraan achi hin siqne yeroo baay'ee abishii shuqoo habba soodaa jechuun fayyadamuu hin dagatina. Zayituunii irra deebisni hima. Zayituunii zayitii qobboo zayitii kokteelii fikcheera isaa isinii maxxansaa laaltanii ani sababa dibachuu yookiin baasee fayyadamuu hin barbaanneef baaseetti isinii mul'isuu hin danda'u. Because fayyadamuu waan hin barbaanneef kana rifeensa dheeressuu waan hin barbaanneef jechuudha. Namni hunduu hin qabdan mana nama baay'ee keessa haaluma salphaan manoo keessa jirti. Ijoolleen keessattuu biyya Arabaa jirtan mana hunda keessa waan jirtuuf baaftanii itti fayyadamtanii
wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii yuutuubii kiyyaa jalatti na gaafadhaa isinitti himaa sa'aatii 24 isin walii oola waan ta'eef hanga barnoota biraatiin walitti dhufnutti turtiin keessan Zara Entertainmentii wajjinaa ta'u. Chaayinaala kana guddifachuu hin dagatinaa. Chaayinaalli kun kan keessanii isin fayyada isin waafi. Wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii na gaafadhaa. Akkasuma ijoollee Oromoo fayyadamtoota Facebook namoota viidiyoo kiyya nama hedduutu Facebook irratti share gochuutti jira. Hedduu galatoomaa baay'ee isin jaalladha. Akkam jedhee galata baay'ee na biraa qabdu. Hojjechetti ibsadhu waan hin qabneef naaf jiraadha isiniin jechuu barbaada. Umrii na dheeradha. Turtiin keessan Zara